Har'aan nuun ilaallu bilbila keenya kan xalafame akkamitti argachuu dandeenya? Bilbila keenya bilbila keenya xalafe haala akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Haalli ittiin argachuu dandeenyu koodii mataa isaa kan if danda'e qaba jechuudha. Nambara keenya nambara xalafee waan nuti goonu hunda teekstii, voisii kana hundaa'u namni akkanii fi iccitii teenya hundaa'u xalafee dhaggeeffachuu jiru karaa kamiin nambara bilbila keenya kana xalafe akkamitti akka argachuu dandeenyu karaa salphaa tokkoon argachuu dandeenya jechuudha. Inni ittiin argachuu dandeenyu kunis koodii mataa isaatiin ittiin if danda'e qaba jechuudha. Egaa oduun jalqabne duratti wanni goonu maalisiiti? Funooti warri chaayinaala kiyya hin qabne mallattoolee sabiskiraayibii kana cuqaasuun sabiskiraayib godhuu qabdan isiniin jaa. Akkasumas mallattoon nootifikeeshinii cuqaastanii oolii godhachuu hin dagatinadha. Laayikii sheer godhuus hin dagatina isiniin jaa. Ammaan tajaajila jalqabnaa sirriitti hordofuudhaan isiniin jaa. Biyya kana nama xalafe baruudhaaf koodii isinitti galchee baruudhaaf isin agarsiisa jechuudha. Isaan booda wanni koodiin itti galchitan urjii riqicha 61 riqicha itti galchine jechuudha. Amma nambara xalafe sallaallaa akkanumatti ilaallaadha jechuudha. Koodii itti galchinu tana sirrii qabadha. Koodii itti galchine amma nambara xalafe sanii yoo ta'u nuti haala kanaan nambara xalafe kana nuti haala kanaan nu barsiisa jechuudha. Sirriitti nambara xalafe kana sirriitti ilaaluudhaan baruu qabdanii nambara kana nutiin hirkitanii nambara kanaa xalafe jechuudha. Isa kana amma haalli itti irraa kaasuu dandeenyu ni jira. Karaa ittiin if danda'e qaba jechuudha ni jira. Karaa ittiin if irraa kaasuu dandeenyutu jira jechuudha. Amma ilaalla ammas karaa ittiin irraa kaasuu dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Ammas ni ilaalla. Riqicha duwwaa 2 riqicha jechuudha. Isaan booda ni dawwallaa jechuudha. Akkuma reefutti dawwallee ilaallaa jechuudha. Kunnooti haala kanaan irraa kaafnee jirra jechuudha. Amma irraa kaasnee jira. Akka irraa kee ilaaluudhaaf ammas isiniin agarsiisa. Ammallee qabadhaadha jechuudha. Ilaalaa sirriitti. Akka irraa kee jiru ilaaluudhaaf nambara kana itti galchineetti ilaallaa jechuudha. Amma urjii riqicha 61 riqicha ammas ni dawwallaa jechuudha. Akkuma reefutti dawwalleeti ilaallaa jechuudha. Mallattoo bilbila kana dawwalleeti ilaallaa jechuudha. Nuti ilaalaadhaan wajjin sirriitti lakkuma waaw haala kanaan ifirraa kaasnee jira jechuudha. Voisii daataa waan hundaa'u irraa kaasnee jira jechuudha. Amma nambarri tokko xalafe hin jiru jechuudha. Ifirraa kaasnee jira hunda barree jechuudha. Haala saniin irraa kaasnee jira jechuudha. Amma nambarri xalafe tokkollee hin jiru. Nambara xalafees barree jira jechuudha. Haala saniin nambara san barree abbichaas ta'ee nambara xalafees baruu ni dandeenya jechuudha. Haala itti nambara keenya uniif xalafame bilbilli keenya xalafee itti irraa kaasuu dandeenyu isin agarsiisan jira jechuudha. Hanga guyyaa deebi'uutti walitti deebinutti mallattoo sabiskiraayibii san cuqaasuu hin dagatinaadhaan isiniin jaa. Akkasumas mallattoon nootifikeeshinii sanillee cuqaastanii oolii godhachuu hin dagatinadha.
laayik godhuu fi sheer godhuus hin dagatinaa isiniin jaa.